wareegamni Sayyid Hassan Nasrallah mirkanaa'e. Wareegama hoogganaa waliigalaa Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah gareen isaa ibsa baaseen kan mirkaneesse yoo ta'u, daandii filatamaa fi faarfamaa daandii warraaqsaa Falastiin irratti wareegamuun badhaasa guddaadha jechuun wareegama Sayyid Hassan Nasrallah kanaam leellisee jira. Gareen kun qabsoo hoogganaan isaanii irratti wareegame kanaam cichoominaan galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsuun ibsa kennanii jiru. Ibsa isaan afaan Arabaan kataban hiiknee qabannee jirra. Adeemsa sochii ajjeechaa Hassan Nasrallah irratti gaazexaan Israa'el tokko icciitiiwwan hedduu ifoomsee jira. Hassan Nasrallah gara biiroo Hizbullah Beirut jirutti seenuuf yeroo jedhu Netanyahuun yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii New York irraa osoo jiru erga dhageen booda haala inni ittiin ajaja kenne irratti gabaasa bal'aa qindeeffannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Wareegama Sayyid Hassan Nasrallah hordofuun michuun isaanii imaamni Iraan Ayatollah Ali Khameneiin ibsa kennanii kan jiran yoo ta'u, biyyoota Islaamaa guutuu addunyaa irratti argamaniif waamicha jabaa taasisanii jiru. Imaamni Iraan Ayatollah Ali Khameneiin aggaamii Israa'el jalaa miliquuf dahoo icciitii seenuun isaanis dhagaamee jira. Gama kaaniin Hamas waa'ila qabsoo isaanii Sayyid Hassan Nasrallah wareegama hordofuun ibsa kennee jira. Dabalataan hooggantoonni Iraan gantoota Hizbullah fi hidhattoota Iraaniin deeggaraman kanneen naannawaa bahaa giddu galeessaa keessatti bobbaafamanii jiran faana tarkaanfii itti aanu irratti marii gaggeessaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Bal'ina isaa qindeeffannee jirra. Keenyaam laayik gochuutiin jalqabaa. Yoo yaashamaa harka fuuniin kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan bahaa giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube Oromiyaa 24 News dhuftan subscribe gochuutiin maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like, share gochuu waliif qoodaam. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Wareegamni Sayyid Hassan Nasrallah mirkanaa'e. Wareegama hoogganaa waliigalaa Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah gareen isaa ibsa baaseen kan mirkaneesse yoo ta'u, daandii filatamaa fi faarfamaa daandii warraaqsaa Falastiin irratti wareegamuun badhaasa guddaadha jechuun wareegama Sayyid Hassan Nasrallah kanaam leellisee jira. Gareen kun qabsoo hoogganaan isaanii irratti wareegame kanaam cichoominaan galmaan ga'uuf waadaa isaanii haaromsuun ibsa kennanii jiru. Hassan Nasrallah fi hooggantoonni biroom koodeen qabsoo isaa biiroo Hizbullah olaanaa Beirut keessatti argamuun akka imalaa turan gama basaasota isheetiin odeeffannoo miliqee ba'ee kan argatte Israa'el hooggantoota kanneen ajjeesuuf qophii waggaatti dhiyaatu taasisaa turuu ishee keessa beektonni ni eeruun. Tibba darbee keessattuu guyyootaas aanan kanaam Israa'el dhamaatii ishee bara dheeraa kana milkeessuuf carraan guddaa akka isheef saaqamee himtee jirti. Miseensonni Hizbullah bal'inaan kan fayyadaman raadiyoo quunnamtii dhoosuun Dula waraana Hizbullah irratti kan bante Israa'el kun ammoo Sayyid Hassan Nasrallah dabalatee hooggantoota olaanoo Hizbullah biroo akka galaafattuuf ishee dandeessisuu ifoomsitee jirti. Akkaataa ajjeechaa hoogganaa waliigalaa Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah kanarrattis Israa'el ibsa kenniteen waraana Israa'elii fi Mosaadiin gaaffiin ajjeechaa Sayyid Hassan Nasrallah kan dhiyaate yoo ta'u, gaaffiin kunis kaabinee waraanaa Israa'eliin xiinxalamuun kan mirkanaa'e tibba darbe kanadha. Kaabineen waraanaa kun muummicha ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu fi ministeera waraanaa Israa'el Yoav Galantiin eeyyama argatus sochii kanas icciitiin qabatee ture. Hooggantoota Hizbullah burjaajessuuf muummicha ministeera Israa'el yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtooman irratti hirmaachuuf gara Ameerikaatti kan imalan guyyaa jimaataa akka ta'etti miidiyaaleen Israa'el sobanii akka gabaasan kan taasifame yoo ta'u, Netanyahuun garuu gara New Yorkitti kan imalan gaafa kamisaa ture. Netanyahuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haasawaa taasisuuf osoo galma seenuuf jedhanii turtii muraasa duraam odeeffannoon murteessaan tokko isaan qaqqabe. Odeeffannoon kunis Hassan Nasrallah biiroo Hizbullah Beirut keessaa lafa jalatti argamu seenaa jiraachuu ta'uu isaa mirkaneeffatan. Muummichi ministeera Israa'el kun wanti isaan hawwiin eegaa turan yeroo inni milkaa'u amma akka ta'e hubachuun dulli sirna haaraa jedhamuun moggaafame kun akka geggeeffamu ajajuun yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 79 irratti hirmaachuuf galma seenan jedhame. Yeroo kanaam giddugala ajajaa humna qilleensaa magaalaa Tel Aviv jiru keessa kan turan ministeerri waraanaa Israa'el Yoav Galantii fi ajajaan waliigalaa waraanaa Israa'el Herzi Haleviin jeettileen waraanaa Israa'el haleellaa Beirut irratti geggeeffamu kanaaf qophii akka ta'an ajajaa dabarsan jedha. Gabaasii gaazexaa Israa'el Aroonooz irraa arganne. Jeettileen waraanaa kunneenis Hassan Nasrallah fi hooggantoonni waraanaa Hizbullah biiroo muummee Hizbullah Beirutitti argamu seenuun isaanii erga mirkanaa'e booda
boombii dachii dhoosanii seenuun barbadeessuu danda'an roobsuun isaanii himamee jira. Boombiin hamaa kun baastingii baankeer kan jedhamu yoo ta'u holqaamaas Gazaa keessaa mancaasuuf gosa boombii kanaa Israa'el fayyadamaa turuun isheen himama. Boombiin kunneen gamoo gurguddaa dabalatee da'annoo lafa jalatti ijaaraman barbadeessuuf dandeettiin boombii kanaa olaanaa ta'uun isaa gabaafamee jira. Sayyid Hassan Nasrallah Hizbullaa qindeessuun waggoota 32f Israa'elin lolee lolchiisaa kan turee fi diinni sadarkaa jalqabaa Israa'el sodaatamaan ishee Sayyid Hassan Nasrallah wareegamuun isaa mirkanaa'ee jira. Hundaa ol lola waraanaa Israa'el waliin gaggeessin keessattuu lola waraanaa 1980 keessaa fi lola waraanaa bara 2006tiin Israa'elin jibbaachisee jilbeenfachiisuun dhageettii olaanaa kan argate Sayyid Hassan Nasrallah yeroo xumuraaf lubbuu isaa wareegee deemee jira. Kayyoo itti amanee fi warraaqsaa Falasxeenotaaf lubbuu isaa qaalii wareegee jira jechuun deeggartoonni isaa leellisaa jiru. Gareen Hizbullaa wareegamuu hoogganaa waliigalaa isaa Sayyid Hassan Nasrallah ifatti beeksise. Gareen Hizbullaa sa'aatiiwwan muraasa dura ibsa kenneen kan beeksise yoo ta'u, ibsa gareen kun afaan Arabaan katabees haala armaan gadiitti hiiknee jirra. Maqaa Rabbiin haalaan mararfataatiin gameessichi Sayyid Hassan Nasrallah ganaa warraaqsaa kan amanamummaan tajaajilu hoogganaa gootaa bilchaataa tasgabbaawaa fi amanamaa ta'uun daandii ergamtootaa fi imaamotaa kan ta'e gulantaa qaaliin gara uumaa isaa fi jaalala Rabbii isaatti imalee jira. Hoogganaan Hizbullaa gameessichi Sayyid Hassan Nasrallah imala qabsoo gameeyyii fi wareegamtootaa faana waggoota sadiif finiinsuuf hoogganaa ta'e injifannoo irratti injifannoo galmeessee ture. Hoogganaan yeroo wareegamu bara 1992 keessaa bakka bu'uun warraaqsa Islaamaa itti ufsiisuun warraaqsa Liibaanos bara 2000 hanga injifannoo bara 2006 dabalatee warraaqsa Falasxiinii fi Gazaa jabeessuuf qabsoo jibbaachisaa gaggeessaa ture jedha. Hoogganaa olaanaa Hizbullaa Sayyid Hassan Nasrallah baga gammaddeem daandii Qudsii yookaan Yerusaalemii fi Falasxiin irratti osoo qabsaanii wareegamuun wareegamaa haalaan qaalii fi faarfamaa kan muslimni marti hawwudha jechuun ibsa gammachuu isaa gareen Hizbullaa kennee jira. Rabbiin wareegamaa qaalii kana sirraa haa qeebalu. Hooggantoonni Hizbullaa jiru lola waraanaa Yahudaa Israa'el faana gaggeessinuu fi deeggarsa Gazaa fi Falasxiiniif taasisnuu dabalatee diinota Liibaanos irraa qolachuuf qabsoo jibbaataa taasifamuun hanga xumuraatti milkeessuu fi wareegamuuf waadaa ni seenna jedha ibsi gabaabaan garee Hizbullaa irraa kenname kun. Wareegamaa Sayyid Hassan Nasrallah hordofuun michuun isaanii imaamni Iraan Ayatollah Ali Khameneiin ibsa kennanii kan jiran yoo ta'u, biyyoota Islaamaa guutuu addunyaa irratti argamaniif waamicha jabaa taasisanii jiru. Imaamni Iraan Ayatollah Ali Khameneiin gaammii Israa'el jalaa miliquuf da'oo icciitii seenuun isaaniis dhagaamee jira. Hoogganaan waliigalaa Iraanii fi imaamni biyyattii Ayatollah Khameneiin da'oo nageenyi isaa tikfame keessa seenuun isaanii dhagaame. Waa'illi isaanii Sayyid Hassan Nasrallah wareegamu hordofuun ibsa dallansuun kan kennan imaamni Iraan Ayatollah Khameneiin gaammii Israa'elitti aanu jala seenuu waan shakkaniif gara da'oo seenuun isaanii mirkanaa'ee jira. Haleellaa qilleensarraan hoogganaan waliigalaa Hizbullaa Sayyid Hassan Nasrallah wareegamu hordofuun haalli nageenyaa naannawaa Bahaa giddu galeessaa har'a muddamaa siin dura keessummeessee hin beekne keessa seenee kan jiru yoo ta'u, kun ammoo Iraaniif yaaddoo guddaa ta'ee jira. Gareen Hizbullaa ibsa isaatiin hoogganaa waliigalaa isaa wareegamuu mirkaneessuun ibsa baaseen Gazaa fi Falasxiinota deeggaruu dabalatee birmadummaa Liibaanos tiksuu fi aggaammii irraa qolachuuf Israa'el irratti duula waraanaa gaggeessuun jabeessee akka itti fufu beeksisuun isaa ni beekama. Maddeen keessoo Iraan irraa akka argate kan himu Reuters gabaasa qoodeen akka beeksisetti haala wayitaawaa nageenya naannawaa Bahaa giddu galeessaa hordofuun imaamni Iraan Ayatollah Ali Khameneiin da'oo iccitaawaa nageenyi isaa tikfametti imaluu isaanii balballoomsee jira. Dabalataan hooggantoonni Iraan hooggantoota Hizbullaa fi hidhattoota Iraaniin deeggaraman kanneen naannawaa Bahaa giddu galeessaa keessatti bobbaafamanii jiran faana tarkaanfii itti aanu irratti marii gaggeessaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun kaleessam yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 79ffaa irratti argamuun haasawaa taasisaniin abbootii irree Teheraan keessa jiraniif ergaan qabam haleellaa kan raawwatan yoo ta'e haleellaa duubdeebii madaalawaa ni kenninam kochoon Israa'el bal'aadhaam kutaa Iraan kan inni qaqqabuu hin dandeenye hin jiru kuni dhugaa Bahaa giddu galeessaa keessatti mul'ataa jirudha jechuun dhaadachuun isaanii ni yaadatama. Gama kaaniin imaamni Iraan Ayatollah Ali Khameneiin musliimoonni waloon ka'uun Israa'el irratti duula akka banan waamicha kan taasisan yoo ta'u, egereen naannawaa Bahaa giddu galeessaa jabina Hizbullaa irratti murteeffamaa kan jedhan Khameneiin musliimoonni guutuu addunyaa irratti argaman haala kamiinuu Hizbullaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa taasisuu akka qabu gaafatanii jiru.
Hamas gama isaatiin ejjechaan Hasan Nasrallaa irratti raawwatame warraaqsa keenyaam humna ta'uun kan jabeessu malee kan dadhabsiisu miti kan jedhe yoo ta'u wareegama isaaniif gadda Hizbullah qooddatee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa yeroo ammaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.